Daawwattoota keenya har'as viidiyoo tokko deebinee jirra jechuudha. Viidiyoon keenya har'aa kunis akkuma kanaan dura gaaffii deebii nama gammachiisa yookiin itti bashannantan ittiin bohaartan qabannee isin dhiyaannee jirra. Torbee darbe kan naaf yaadgeetu hojjennee turre. Har'a immoo keessummaa keenya har'aa Amaanu'eel Taaffaseedha. Amaanu'eel Taaffasee gaaffii tokko tokko gaafannaa. Gaaffii keenya kana deebisuudhaaf immoo Amaanu'eel qofatu hin taane Waaqa Geetaachoos milkeessaa nagumaas hin gaafanna jechuudha. Gaaffii keenya har'aa wanti nuti xiyyeeffate Amaanu'eel yookiin Amoonii maaliif hin fuune yookiin utuu fuudhin maaliif amma yoo naa gahe waan jedhudha jechuudha. Amma kallattiimaan gara viidiyootti dabarraa. Warri miseensa YouTube kanaatti dabalamee jirtan immoo amma subscribe gochuudhaan miseensa YouTube keenyaatti dabalamaa isiniin jenna. Viidiyoo keenya immoo like godhaa isiniin jechuu barbaanna. Egaa amma kallattiimaan gara gaaffii kootti darbachuudha. Amaanu'eel qophii keenya irratti afeerraa keenya kabajjee baga gara keessummaa kabajaa keenya taate gaaffiinis gaafachuudhaaf barbaanna nu deebisuudhaaf gara qophii keenyaatti nagayaan nuuf isin jenna. Galatoomi afeerraa keef immoo gaaffiin koo inni tokkoffaa maal jedha? Ati amma yoona maaliif hin fuudhin jirta yookiin immoo Waaqa yoo ilaalle kunoo booddee kee dhalatee booddee kee ka'ee amma kunoo fuudhee jira jechuudha. Ati garuu fuudhee gaafa waan akkasii gaafannu haasaa qofaadha kan kee. Maaliif hin fuudhin gaafa siin jennu nan fuudhattaa maallaa garuu hojiidhaan jiru. Mee ati haasaa qofaa maaliif goote mee amoo? Haasaadhaan utuu hin taane hojiidhaan wanti jiru hedduudha. Meeshi hojiin kee kun maalidha? Gaafa waan akkasii gaafannu kunoo hojiirra jira qopheessaan jira qophaa'aan jira jettaa garuu immoo wanti ittiin achi eebbaatu jiru. Amma ammaatti qophaa'aman jira jettaa achi takka kunoo fixeera fuudhuudhaaf hin jedhaa si yeroo dhagaan jiru jechuudha. Eebba hidhaa abbayyaa eeddatee kee waan sanaan galuu booddee kee kaanii fuudhanii kunoo ijoollee isaanii deebitee fuutatee kee rabbi beeku. Kanumaan kan wal qabatu amma gaaffii tokkoon si gaafadha. Waaqoon kunoo booddee kee ka'ee fuudhee amma mana dhaabee jira jechuudha. Waaqoodhaan akka wanti kun si gahaa yoo inni mee maal jedhama? Fakkeenyaaf amma Waaqoo yeroo si gaafadhu gaaffii kana yeroo siif kaasu utuu amma shamarran tokko si jaallatanii garuu immoo fuutee ta'uu maal goona falangoo bakka sila fuutee tutaan siin jedhanii mee maal jettaan ammati? Hin fuunettamoo chaansii argatte itti fayyadamta? Maal jechuu dandeessaan? Hin fuune. Gabaabaa maddaan hin fuune. Hin fuune jettaanii? Ilaa hojii beeku argitanii ilaa hin fuuneedha maaliif dhalli namaa kun rakkisaadha siluma isaayyuu. Ishi gaaffiin kun kan biraan hamoodhaa fi rakkoon kee kun maalidha jechuun akka ati hin fuune kana wanti si godhe meedha saayikooma jechuun bakka yeroo man si gaafadhu rakkinuma kee nutti himuu dandeessa waan natti rakkatee amma yoonaa keetti teessuu fuudha malee. Nuufiyyuu gaaffii ta'eera. Maali kun inni gaaffisitti ta'u kun maalidha jechuun nuufu gaaffiidha gaafa jettu maaltu gaaffisitti ta'a? Moo carraa gaa'ela keetiitu shakkama dhiphaadha? Fuudhuuf dhiisuu keetu shakkii keessa jira moo maal jechuudha? Amma fakkeenyaaf gaansi gaadhu carraa gaa'ela keetii akka keetti abdii kutatte moo maal jechuudha beemma kun? Carraan gaa'ela keetii mee akkamitti ilaaltameeti? Haala akkamii keessa jira gara fuulduraatti? Baay'ee haala hamaarra jira. Egaa tole egaa kanaan dura kan odeeffannoo qabutti Amoon yookiin immoo Amaanu'eel geerli fireendi yookiin immoo chiikii sanuu jennu kana qaba ture wal jaallachaa turanii haala wajjiniin haala gaarii wajjin dabarsaa turanii waan jedhamu dhageen ture jechuudha man kanaan dura. Garuu immoo addaan bahaniiru yookiin Amoodhaa fi chiikiin kun addaan bahaniiru jechuudha. Wanta isaa ittiin adda bahan garuu amma ammaatti addaan baafanne jechuudha. Kana Amoon gaafadhu. Amma yoo seensi gaafadhe sobuu dandeessa yookiin amala isheen dadhabechuu dandeessa maqaa biraa isheerraa kaa'uu dandeessa jechuudha. Amma kana inni gaafadhaa milkeessaan gaafadhaa jechuudha miikii. Ishi miikii yookiin milkeessa maaliif adda baha jettee yaaddame Amoodhaa fi chiikiin isaa duraanii kun dura wal jaallatu baay'ee wal jaallatu turanii garuu amma adda bahaniiru jechuudha. Sababa maaliitiif adda bahan beejarri kun? Rakkoo isheetu amala hin qabu moo sababa maallaqaa yookiin Amootu maallaqan baasu jetteeti moo maaliif jibbite chiikiin kun yookiin maaliif adda bahan moo rakkoo hooggansaati yookiin Amootu amala dhabeeti? Hoogganuu dadhabuu to'achuu dadhabuu irraa kan ka'e jettee yaadda rakkinni Amoo biraa? Dandeettiin hanqinni ga'umsaa guddaanii fi dadhabinni hooggansaa hundee gadi fageeffate akka jiru agarsiisa. Hanqina hooggansaati. Hoogganuu yookiin to'achuu dadhabeeti jechuudha kan isaa adda bahanii. Garuu wanti sirra ture Amaanu'eeliin jechuudha.
tu sirriitti qabatee tatee harka jiisteetu qabatee tatee hangaarraa kana qofaa kee joottee qofaa kee kurkuraa naftu turte egaa tuusheema jalqabaa qabatte gaarii sababiin isaa wanti jalqaba irratti namaa milkaa'u didee yoomiyyuu namaa milkaa'u amma akka kootti shakkiidhaa jira fuudhuumti keeyyuu isa jalqabaa dhiisuu sirra jiru ishigaa gaaffii kana ammas milkeessaan gaafadhaa jechuudha milkeessa mi'eeti akka xiinxala keetiitti akkati yaaddutti amoon gara fuulduraatti hin fuudhamoo hin fuudhattee yaadda akka hiriyummaa wajjin jiraatanitti gaafa xiinxaltee ilaaltu. Sadarkaa gaaffii keessa seenurra ga'ee jira. Siisa keetu hin jajjabeessitu akka inni gara fuulduraatti haala mijeeffatu gootunnaani sadarkaa gaaffii irra seenurra ga'ee jira jechuudha. Ishime ani waaqoon gaafadha yoo waaqoo hin jajjabeessate hin beeku waaqoo meemmati akka keetti Amaanu'eel fuudhuu chiikii kanaan dura qabu hiikuun isaa yookiin immoo dhiisuun isaa irraa adda ba'uusaa mee akkamitti ilaaltame meemmati yookiin nama ganama badee galgala hin tolu yoo jedhame mammaakama yookiin jalqaba irratti bannaan dhumarrattis hin milkooftu akkasumatti haastaa jedhama meeti moo maal jettaa hin jajjabeessita moo maal jechuu dandeessa waa'ee dhiisuusaa yookiin waa'ee jalqaba baduusaa kana. Maal jedhu Faransaayonni bonjour 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 jalqabni kee yoo badee dhumi kee tasayyuu sirratu jedhu. Kunoo waaqonis kunoo akka inni fuune gaafa gaanuu ba'aa jira jechuudha. Gaaffii guddaa keessatti akka galte beekaa jechuudha hamu amma dhiisuu keetiif yookiin immoo shema kanaan duraa hojii wal barte dhiisuu keetiif gaaffii guddaa keessa akka seentee jirtu beeka gaa meesh yoo gaabbii sitti dhaga'ameera ta'e gaabbii akkamii sitti dhaga'ame yookiin balleessaan kee kun mee maal si godhe? Abidda bobeesseen keessatti utaale. Egaa abidda qofaan ni dhugaadha. Abidda garaaraatti wanta ibsamtu hin jiru malee baay'ee miidhamtee jechuudha. Kana malees odeeffannoo tokko kanaan dura dhaga'ee tureera jechuudha. Odeeffannochis maalidha? Yeroo shamarran achi gaafatatti yookiin immoo gaa'elaaf haa ta'u waan maaliif haa ta'u yeroo itti gaafatatti yeroo isaan didanii miira haarii keessa galuudhaani haadha manaa namaa immoo akkam yoo gaafadhe waan kana tole naa jiru waan jiru yaadde waa meeqa gochaa turteetta jechuudha. Akkamittiidha kunis yoo jenne qabeenya qabattiin jetta sooressadha makiinaa baabura waan meeqa qaban qabeenyaa qabatteetu karaa teelegiraamii ta'u karaa feesbuukii ta'u haadha manaa namaa janajjanaa turteetta jedhama. Janajjanuu qofaatu hin taane gaa'elatti hiikaa turteetta jechuudha geera. Yoo wanti kun dhugaadha ta'e nama meeqa ol sababa keetiif yookiin goyoomsitee gaa'elatti hiitteetta meemmati yookiin nama meeqa maatii meeqa gaa'ela irraa hiitteetta. Yoo xinnaate gaa'ela nama 10-15 hiikeeran gargar. Gaa'ela nama 15 nama 16 jechuun har'a waan qalbii miniyaati shoror keessaa jechuun nama ni dhugaa shoror keessaa gaa'ela namaa jedhee yoo si qabadde waan tokko dogoggora miti jechuudha. Tole egaa gaafa keettuni gaafa karaa teelegiraamii aan sooressa birrii qaba miiliyonerii aminaamini gaafattuni birrii meeqa fa'aatiin jettame yookiin yoo maal jette duddaachataniitu tole sii jechuudha yookiin yaada kee kana fudhachuu danda'u yookiin immoo haadha abbaa manaa isaanii irraa yaada isaanii hiikkachuu danda'u birrii meeqa ittiin jettame gaafa ani birrii qaba sooressaa ittiin jechuudha haadha warraa namaa kana. Miliyoona 36,347 364. Akka jechuun ati nama meeqaayyuu gara fuulduraatti hiikuudhaaf abdii qabda jechuudha. Infuutu ta'ennaan akkaataa kanaan ati gara fuulduraatti maal ta'uuf deema reeshi gaa'elli namaa? Ammas kan namoota baay'ee hiikamuutti adeema. Amma ati fuututti gaa'elli namaa seeraan hin turu jechuudha. Tole egaa ergati waan kana sobdee birrii hammaa naminaa ergati sobdee jara kana gaa'ela kana ergati addaan diiddee sobdee soba kee yookiin immoo sababa keetiin diigamuu isaanii yeroo maatiin bara yookiin yeroo abbaa manaa haati manaa baranii abbaan manaa haadha manaa isaa ari'u deebi'ee akkati sobaa jirtu baranii moo yeroo akkati sobaa jirtu yeroo isaan baranii haadha warraa isaanii kana deeffachaa jiru moo akkuma duriitti gargar diigamaa jiru. Namoonni baay'een deebisanii namoonni baay'een gaabbii keessa galaniiru. Tole gaashi waan gaarii jechaa jirta. Inni dura chiikii duraan qabdu dhiistee abiddatti na darbatee jetteetta yookiin abidda qabsiiseen keessatti utaalee jetteetta. Inni yoo ta'u inni amma immoo gaa'ela namaa diiddee soba ta'uusaa yeroo sirratti baramu ammas gaa'ela kee gara fuulduraa yookiin fuudhuu dhiisuu kee irratti dhiibbaan qabu kun abidda dura seente keessaa bahuu sii wayyuu maal qabame yoo dhiiste moo abidda sana keessaa baateettati? Abidda keessan ta'aa jira amma irratti. Ani garuu wanti natti fakkaatu
wanta amma Amaanu'eel hojjechaa jiru kuni barnoota ji'oogiraafii yookiin immoo ji'oogiraafii natti fakkaata jechuudha. Sababni isaa ji'oogiraafii maal jedha ta'ee ho'i lafa keessatti yeroo ta'aa deemu bifa volkaanootiin lafa diigee ba'a. Akka jechuun volkaanoon lafa diigaa jechuudha. Amaanu'eel immoo haadha warraa yookiin immoo gaa'ela namaa diigaa jira. Volkaanoo yeroo lafa diigu Amaanu'eel immoo gaa'ela namaa diigaa jechuudha. Mi'uutu beekama. Mi'a mootu ji'oogiraafii dipaartimentii taatee maal jettaa mi'a moodhaan yookiin ji'oogiraafii dipaartimentii keessa jiraatte maal jettaa maal jechuu dandeessaa namoodhaan. Obboleessoo utuu hin beekin waa'ee ji'oogiraafii waan nuu cimsiteef baay'ee si galateeffanna. Wanta kana gara waaqootti hin deebisachuudhaan waaqa siin iyyuu si shakka maaliif egaa wanta namni godhu beekamaa miti akkuma amooyyuu gaa'ela namaa diiguu dandeessa qabeenya qaba jechuu dandeessa jechuun gaafa waan asii achi si ilaalu akkasumatti fakkaata keessa kee gaafa ilaalu amala hamoo kan akkati qabdu wayiin natti ifaa jira waaqa. Keessa koo eessatti beektata? Keessa koo akkamitti hubatte? Achi dhaabbatteetu keessa koo hubatta ati achi teessee akkamitti keessa koo hubatta? Waaqa ammame qo'indoon milkeessaan sila maal jedhaa olee carraan Amaanu'eel akkamidha gaa'elaaf akkamidha akkamitti xiinxalta yeroo gaafachaa turetti dhiphaadha yookiin immoo sadarkaa gaaffii irra seenurra iyyuu ga'eeraadha olee milkeessaan. Milkeessaan kun dhoksaatti fuudhe moo inni soon fuune akkamitti akka jechuu danda'ame dura utuu fuudhee wayyuu moo fuudheera akkamitti kan namaa odeessuu danda'a akkamitti ilaaltame waaqoti. Qalluun kan of hin beektu kan namaa mammaakti. Yaa wanti si gorsu utuu akkuma waaqoon jedhee kan kee dhokfattee kan namaatiif hin ariifatin jechuudha. Dura ofii keetii fuudhi gaafati fuutu gaaffii kana si gaafadha. Egaa hamoo shakiin jedhin bakka ati ammayyuu dargaggeessadha. Umurii qabda ganaa ofiin si barbaadu jiikoliin jedhee sitti raajuun barbaada. Egaa kabajamoo daawwattoota keenyaa qophiin keenya har'aa kana ture akkasitti gammadda itti bashannantan abdii guddaa isinirraa qabna. Viidiyoo keenya gara biraadhaan namoota bebbeekamoo akkuma kana gaaffiif deebii hin goonu. Viidiyoo keenya kana immoo laayik nu gochuudhaan sabiskiraayib gochuudhaan miseensa nu taasisuu jenna. Viidiyoo gara biraatiin hanga walitti deebinutti zanaa tata.